Koreen giddugaleessaa paartii badhaadhinaa dhimmoota haala yeroo biyyoolessaa fi ajandaawwan paartichaa garaagaraa irratti mari'achuun murtoowwan garaagaraa dabarsuun walgahii isaa xumureera. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi ministeerri hojiif ogummaa adde Mufariyaat Kaamil gaggeessitootaa fi dhaabbilee saffisaa fi kalaqa irratti hundaa'uun furmaata heerichi barbaadu kennuu danda'an horachuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Adde Mufariyaat akka jedhanitti dhalootaa fi osoo hin taane horata dhaalchisuuf paartiin badhaadhinaa haala yeroo ammaa addunyaan irra jirtu irraa yeroo hundaa barachuu fi deebii kennuuf dandeettii qabaa jedhaniiru. ሁላችንም እንደምንታዘበውና እንደምንገነዘበው ዓለማዊ ሁኔታው እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ ሁንዲ ኬኛ አኩመ ታጀብኑ ፊ ሁበኑ ሀሊ አዱኛ ኬኛ ሰፊሳ ፊ ትልማሙን ሀለ ረኪሳቴን አለ ወንቶተ ኬሱሜሳ ጅርቲ ሀሊ አዱኛን ሰፊሳን ኢtti jijjiiramaa jirtu kun nus akka qaama addunyaa tokkotti nu ilaalata waan nu mudatu kamiifuu immoo deebii beekumsa irratti hundaa'e kennuuf paartiin badhaadhinaa yeroo dhaabichi hundeeffamee kaasee hooggansa beekumsa irratti hundaa'ee fi yeroo wajjin wal simu qopheessuu irraa jalqabee hojjechaa jira. Keessattuu wayita ammaa kana gama teeknooloojiin sadarkaa addunyaan irra gahe waliin deemuu fi sirna ammayyaa diriirsuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira. Aadaan siyaasaa keenya kana dura diimokiraasii fi olaantummaa yaadatiin mijataa ta'uu dhabuun isaa rakkooleen akka heddummatu taasisuu kan himan adde Mufariyaat paartiin badhaadhinaa idaa osoo hin taane dhaloota dhufu biyya badhaate dhaalchisuuf ni hojjetas jedhan. እንደ ሀገርም እነዚህ መዋቅራዊና ስርዓታዊ ችግሮች የዋሉ ያደሩ አሉ። akka biyyaatti rakkooleen caasaa fi sirnaa hedduun oolanii bulan ni jiru. Fedhiiwwan dabalataa rakkoolee dabalataa uumanis ni jiru. Rakkoolee walitti ida'amanii turan kana qindoominaa fi adeemsaan furaa deemuun qabeenyaa fi yeroo irratti hojjechuun dhaloota dhufu biyya fooyyofte dhaalchisuu qabna. Kana dura aadaan siyaasaa keenya diimokiraasii fi olaantummaa yaadaaf mijataa ta'uu dhabuun isaa rakkoon akka heddummaatu ta'eera. Hojiilee misooma nageenyaa fi diimokiraasii haala yeroo keenyaa itti aanu giddugaleeffateen dhaloota waan fooyyee dhaalchisuuf hojjechuutu nurraa eegama. Rakkoolee walxaxaa biyyattii muudachaa jiru hiikuuf paartiin badhaadhinaa saffisaa fi kalaqa filannoo taasifatee irratti hojjechaa jiraachuus adde Mufariyaat himaniiru. Hooggansis fedhii dhuunfaaf yaaduu caalaa badhaadhina waloof waliin hojjechuuf of qopheessuun barbaachisaa ta'uus ibsaniiru. ብልጽግና የፈጠራና ፍጥነትን እንደ አንድ ትልቅ ጉዳይ ይዞ ሲሰራበት ቆይት ፓርቲን badhaadhinaa kalaqaa fi saffisa akka dhimma ijootti qabatee irratti hojjechaa tureera. Ammas rakkoolee walxaxoo biyyattiin qabdu daandiin furu kalaqaa fi saffisa akka ta'e hubachuun irratti hojjechaa jira. Kalaqaa fi saffisni humna qabnu walitti qindeessinee akka imalluuf carraa gaarii uuma. Kanaaf piroojektonni gurguddoon yeroo ji'oottan lakkaa'aman keessatti xumuramaa kan jiraniif miira yeroo hin qabnuutiin saffisa of eeggannoo of keessaa qabuun saffisiitu nurra jiraata. Kanaafis fedhii dhuunfaa caalaa badhaadhina walootiif waliin hojjechuun barbaachisaadha.